siswa ani namnummaa mana na haaguutu malee fedhan sixootaalee naan kennin. Hai dubaati indee gaxamte yoo kani immoo ni dumaaniif gaxamta. Ani nama siraachisuuf fedhu garuu gaxamee mo'uu fedha akka mo'ummoo abdii ofirra qaba. Osoo nama walitti hin qabatin moo? Nama miree kan barbaadu jiru namuma waliin naa qaba taabtaabuma naa godhani sixootaalee naan kennin. Ai warri taabtaabitu baay'ee nutu hin geenye manni keenya kun ni beekta tokkoffaadha taabtaabinis ta'e heddumina namaatiinis ta'e tokkoffaadha manni kiyya. Garuu shakkii rakkoon hin jiru garuu as biratti dhufee akka hiika saarree beeyte. Shakkii takkan qabaan. Maal inni? Namni keenya si wajjin dhaabbadha jedhee gaafa guyyaan ga'e maqaa jijjiiratee dhufee duqqi jedhee ta'a. Yaa. Jiifin hima shakkiidha ta'e. Waanuma takka takka waan as keessatti ilaalu jiraa miti. Ani amma rabbii fi ofuma mataa kiyya abdadhee malee namuma muraasa waa jazaa irraa qabu yoo taate malee namni illee nan beeku folooyiri illee hin qabu laakiin ani hijaa wayii baafachuu barbaada nama wal gaxxamuun illee isinummaan laalaa naa hima deebi'eetiin suma tanaan mari'adha waan kanarratti. Isin lameenuu bara amma faamiliitii garuu maqaan jijjiirattanii bahuu isin wallaale bara. Ani maqaa jijjiiradheen beeku maal dissanti ture gaafa. Asitti amore maakiya. Kuno asitti rakkoo war namni maqaa hin jijjiirata. Maatii kiyya kun ture amma xiqqoo maan jedhu anumatu as keessan turin malee maqaan kanu. Yaa akkasii amma sirraa gabbuunaatiin nama wanni naa katabullee naa tolchi ka maal jettan kaa borsatan san. Deem qawwee bitadhu biyya galii gaxxamiitiin jechaa jiran king. Ay gaxxamee aan bara hunda qawwee babaadhataa daggalatti dulloomaa nan ga'u baadhadhe gaafa dur. Na wajjin taphadha feete. No, ana maara fedha abboo nama kiyya wajjin taphadha akkam akkasii wajjin taphadha. Ana Oromoo miti afaan beeka malee dhugumaanuu. No, ati si waliin gaxxama akkamitti nama 3,000 ati si qabdu 3,000 foloorii 3,000 si wajjin gaxxama ani fi xammooti. Inde maqaa kiyyaaf hin ta'u kun. Murteessaan filoorii miti bara. Ante gostiti ya mal lan jette nama mal jette akkami waan akkana godhaane. Simu dalakan. Ani namooti yoom jedhe namo waa'ee wal moo ranjiruan alagaa wal gaxxama kalaasan. Ati filoorii guddaa waliin maa badii gaxxaree nama simu waatuuf nama waajjatan jettoo jooda batte malee. No ani alagaa gaxxamuu fedhaa siin jedhe irra deebi'aa malee alagaa gaxxamuu fedhaa siin jechuun jiran obboleessa. An alagaadhaa siin jedhan illeen. Ati alagaa miti nama kiyyaa boonaan fattanii ni narraa bu'i maki narraa qabi. Keessumaa gaxxamame maybe simootu danda'a. Dhugaa. Ani alagaa gaxxamuu fedha. An alagaa siin jedha kan dubbachuun beeramoo an godhu. Hayyee ani immoo shamarran gaxxamuu fedha dhiiraa miti. Kunoo sabboontu na waliin gaxxamisiin jechuu jirtu. Hayi maal namni hundi akka na waliin gaxxamisiin ta'e rakkoo jira moo? Ani beeku barkanumaa kaninaan mee sabboontuun tun eessu jabduudha isiin akkamee laalimee marammari. Waa daddarbu irratti jabduudha malee gizee gaxxamtuun beeku mee kuffisuu dandeessaan. Arjaadha hayyee namaa waa kennitee jazaa namarraa qabdi. Namarraa ni qabdi. Hayyee namni ni jaalataan akkam. Ni jaalataan. Bas isii gaxxamuun danda'amaa poostera tolchi jedhiin isin maanaa tolchi. Leebilii 23 jirti. Kunoo ati leebilii meeqa isiin 23 jirti? Ati 29 jirti. Ay ani soddoma abboo maa narraa gabbuusanii warri. Ara soddoma seenne. Ditoota ho'itu qannaseera na jalaa qannasan bakka ho'itu natti fakkaata laalanii. Wanni nama kennanii yoo bilbilaafi keessa kennan ni qannasu. Amma ayyee inni soddoma qabalaan inni amma tokkoon si caalaa sabboontuun caalaan amma kamii waliin gaxxamuu barbaadu. Ani yoo taatellee shamarranumaan gaxxaman malee akkamitti dhiiraan gaxxaman. They're not even up or anything. I can't wait. I've been at work all night and they're Okay, like Dhufi nurraa faranjii kee abboo. 15 minutes. Asitti gurra nu dhukkubsite malee. Dhufi nurraa faranjii. Dhufi nurraa. Duuba sabboontuma sanaa gaxxamuure an alagaa gaxxamuu fedha garuu maakitiyya alagaa gaxxamuu fedha taphnillee alagaa waliin tola. Sabboontu egaa hin beene egaa sabboontuun kunis beekte hin beene.
Sabboontu illee nama biraa barbaaddattu. Ani alagaa waliin gaxxamaa guyyaallee guyyaa 23 goona. Akka guyyaan sun maaliif oola si? Jedhimee kanan daraba. Ummanni amma anuusi argame ati maa nama biraa barbaadda godhate. Alagaa waliin toraree taphni alagaa qaxxaateetii jabaata. Oh, bro, just listen. An alagaa la sinjide barbaade. Why don't listen? Akkamitti alagaa? Fakkii dubbataa jirtu. Afaan dubbachuun Oromoo nama hin gurguru. Okay, gaxxami na barbaadde mi gaxxami ayyee. Yaa si barbaade. bakka si barbaadeen wal gaxxama. Halas. Gaxxami ayyee. Karees ni tolcha. Posteras tolchi. Maxxansi gaxxami. I'm ready. Yaa Okay, you know what? Maki Amma like gaxxama injeen bakka maggaxaadha. Advertising barbaannu ma. Namni gara gora hayyee amma namni Oromoo na gara ana wajji fedha Maki na wajji fedha. namni gara lamatti adda goramoo akkam ta'a namni? No. An kunoo itti maaraan Oromoo miti. Kunoo sabboon Posterallee barbaadu. sabboon Wokabaallee barbaadu. King this ana wajji si wayya King dhisi በቃ እንገጠምና ስጦታ አለኑ ከነማ በቃ አለቀ yoo gaxxamnu giximi masirraa kana moo waan biraallee hin gaxxamna ishee Whatever you want. አምበር እንገጠምና ከሰን ሸከበ ወይ ገጠምኒ ያችማን ጥፋን ኩን ግጥም ጀነችማን አፍኑን አንጅዳ ጀደ ሸከ bar walaloolee afaan amaaraatiin giximima Baay'ee ani kan hin gaxxame namni beekte yeroo duraatiif nama ofiiti walii gixmee seen anaaf ibsa shaaqofa jechuudha kan irratti nuti lameen jaalallee waan taane yoo wal gaxxamne achuma walitti gaxamatanii haftan rakkoon hin jiru jee isin gara hin beekan maybe yaalaame ani hoggayyuu sanii yeroo ati ibsishaa wajji gaxxamtallee angaruma kan kee ture gorre isarra maajikii wayii qabeechu gizee waliin gaxxamte waa wal harkisuu jira beekanii maagneetii wayitu jira jidduu buusanii maagneetii ilaalanii ani awwalumayyuu wayitaati nama wajjin geemii taphadhu maama jechuu diddee nama waliin gaxxamu jette wayituma sannaa galuu qabaa tureyyuu dhiisee bakka irraa deebi. haa hafuu kaa kanaas deebine gurbama gaxxamuu Anuma kootu anuma sooyaa gootu. Gurba wajjin gaxxami lakki. Ani sooyaa gootu. gaxxamuu deemtan okay guyyaa nuu qabaa sanbataas deemu kana keessaa tokko fuudhaatiif poosteruma tolcha waan biraa homaa isin irraa hin barbaachisu ani ijoollee tiyyaa akka profaayila naa kaayyatan itti hima No poster. wayin qaba ijoollee kuma shanii No, you gotta listen. No poster, no advertise, no nothing. Just game. Just show up. namni akkamitti dhaga'ee dhufaree namni akkamitti beekeetti qophaa'a king bakka dubbiin kun dubbii cimtudha jechuudha ani sii sodaadhe nu waa takka hin barbaanne jechuun bareechuun kalaas namni fiyyaamini mee akkanumatti namni haadhu jechuun jira saftitti maal qabanne saftii tanatti baay'ee qaba Kabi bakka. saftii tana jechuun saftii tana Make sure you show up. Qoy takkati commercial si hojjennu qoy takkati ante maal jedhaa gaxxamte jira seetan jiran. maawwalaa Liftii waleelle maqaa fiddanii keellee dhufnaa jedhaa jira maqaa keellee maqaa liftiin akkana feenu jedhaa jira. eegeree gabaabbattu tana namni shakka Taaptaabii qofa feena jedhaa raami. No, it's not about name, but about game. maqaallee achi dheeressitu naga eegeree gabaabbattu maqaan maal It's just about game. maqaa No, akkana it's about game. It's not about name. abboo gaacheen illee murteessaadha gireesii qabaatu kootu noo gift jettee maqaa koo godoloo tana qabattee gurraachii maal qubee kusattaa Posterii isni haa hojjedhuwan. tolchee Okay, amma wayitee posterii kana hojjedhu qoy direction naa kennita. Wayitee posterii kana hojjedhu gaxxamaa jedhee hojjedhu geemii qaban. Qoy hold up. Ani isin gargaaruuf nama wajjin hin gaxamu. Amma wayitee commercial isni dalagu kana jecha like advertisementiidhaaf. Geemii taphachuuf isni jedhee godhamoo geemii gaxxamuuf jedhamee akkamii godhamee akkamitti haa godhu akkam hojjame. gaxxamuuf jetta gaxmaallee naa gixam jettaan akkan Afaan Oromootti osoo deebisnee waan kana. isuma kaayin gaxxamtama jettaan afaan oromootiin hin qabnu haga silaa hiyyeessa Okay. yoo gaxxam Geemii jedhan san guyyaa sanbataa. gixmiyaan sun beektee qabdee qabi jechuudha Dhageessa boontu. Isarratti poostera isarratti tagaxxaamii jettaan tagaxxaamii. no gaxaamii jettaani si tagaxaamiin ana kasi gaafate ati subar na waliin gaxxamuu fedhe inde No. Irratti walii galaan jettan. An advertising barbaanne situ barbaade ati sabboontu advertise hojjatte an promotionii si kenna tagaxxaamii jedhiiti isarra hojjedhu.
Ande kabar nagatami jedhesi affeere ana bar an hosti Kanaafuu Sabeekan. okay sodaata jirta amman argitan namni laalladha kalaas Okay, irra walii galaa maaliif jenna tokko irratti gaxaami tokko irratti gaxaami jedhee dalaguu waan hin dandeenye. sabboon akkuma dubbiin jirtutti godhu wayyamoo akka namni naa godhi jedhanii godhani akka dubbiin akkami isan na yaame moo ana isa yaame achirraa ka'e. Gaxamanii kun yoo namni mooteef adabbii ni qabdanii? Akkami geemii adabbii malee taphatama? Aadaa biyya kamii? No, geemiin beellamaa hedduun bara adabbiin qabu bara tokko tokko. No, adabbii yookiin inni leenca buusa yookiin an leenca buusa. No. How no? Because tagaxxaami no. Ati sittu tagaxxaami anas si affeeree bar. Bakka isni arge bakka. Miggaxaxamuuf jenna dhiisaa bakka argine yoo. No, miggaxaxamuun illee ta'u. No. Ana yaammate namni nagaxamu jira jedhee kayaame ana gixameenyi jedheeti yaame baran. Miggaxamu waajin nuka. Sabboontu dhaabbadhu gunoo gifti maaki namni tokko ati yoo nama tokko kootu si wajjin gaxamuu fedha jettee yaamte. Si bar hostiin si haati geemiidhaan si bar gaxamattees si gaxamni sun gaxaamudha inni. Ati tagaxxaamidha jechuudha. Ante surree jilbarraan keessa wayyaa irratti gaxaman si fakkaadhe. Bakka isin amma kanarratti wal osoo waliin galii nama akkamii geemii wajjin taphata. Isa waliin hin taphata. Geemiin keessan booksii qaba jechuudha bara yoo tokko moote. Ati nagaxami sabboontu sodaatini koota. Ay dhiise inni shakkee waa shakkee dhiise. Shakkii kana guddadha. Namni gaxaxamaa maggaxama maannoo miggaxama wayitaati jettu son bar sodaadhee irraa deebiin. Namni gaxamuu barbaadu miknaatan baay'isu abbo. Koottaa hin gaxamtanii feetan lama ta'a nagaxama. Ati amma ka ajaa'ibaa jechuudha. Ati awwalumaayyuu wardi makanaa eessaa fidde annama gaxamu barbaada jettee rakkoo morseente. Ani gaafa geemii san xalaatiin biyoon akka chaalenjii naa banu abdii qaba giiftii biraarraan abdadhu. Look, akkas jechuu like maakii geemii taphachuu fedhan jenne baaluma seente. Annama nagaxamu barbaada. Egaa naaf ibsaa wal gaxamnee turre bara nagarraati geemiin. Ani fatii gaxama kunnoo fatii nagaxami jettee fatii sannaa qaba. Fatii sannaa qaba kunnoo. Ibsaa wajjin geemii taphachuu. No, fatii foloo baakki si godhee jira kunnoo laale. Fatii gaxamaan. Geemiin keenya bara gaxamanyidha bara. Kuni amma wardii ibsaati kun wardii keetii miti. Anaatu jihaadhi ibsaan gaxamaytee gaayis eenyu ana moo ibsaan anaatu Tiju jedheen eeyyee nagaxame. Situ gixameenyi jedheen. Gifti ሰጠኛውን ግን በነገራችን ላይ No gift. አመለጠኝ። No gift ገለቶሚ አትጋጠም እሺ አንተ Tifozo bitataa jira kinga tasabitadhu takina biraaf sinlaal. Ani suma qaba nama biraa tokkollee kadheeffadhu qabu wakiilli kiyyasi. Tifozo dhaaf baay'isawwee tokkoffaa ani beekta tokkoffaa baxxaama faamilii. Gaxamne gaxama. Isiin illeen sabboontu wajjaa tolfamu. No giftiin. Anillee dabaluure giftii kiyya. MVP amma osoo faayinaan namni deema taphachuu barbaada marti nama taphata. Amma tanaa suma gaxamnaa. Jee king maal taateeti? Waan isiin haasaartu irraa jeeban. Sabboontu dhaggeeffadhu. Gixama hin kajee kingidha, okay? Saniifuu king gixama waan yoo dhufuu baatte king rakkoon hin jiru is normal, okay? Asirra bulla malee asirra bulla hin gallu. Rakkoon hin jiru yaa homaa. yaa nu ammoo akka gaardii tokko akka project manager tokkotti waan qophaa'uu qabu sirreessine maal jennee dhufna. Farrama. Farrama amma soostanya akaali irra farrama. Ata amma supervisor yun qabdu barbam. Yo ikab makin mo lang jati. Akabitin kabne jala kana kanano ekadira. Makin nafsi lekitte. No. Amma la garani. Stop. Anamma esan gira king biran jira jechu. Yeah. How mari. Ila la asha faranyi jada jira miknatan ba isi murtofte. Sappontu qaba. No gift ati ber
Makii barnootii hin dandeettan beektaami makii nuti hin dandeetta bar isin harkayyoo deemtee dhufa jettee jirti just no baay'atu. No makiinti yaadis makii yaani irraa bita kana. No giftii muramtee jirti obboleessu taraa soo hin dhaqas. I'm very sure. Ati makii illee sabbooti fudhattaa. Saada harkaan fudhattaa waa beefaanii ni miti. Ko maal amma kasanii dalagaa keetiin balchu duuba amma kiileeti sabboontu lenteeti hundaa'u fudhatte jechuudhaati. Keema jechuun የስራው ባህሪ ነው ጄን የስራው ባህሪ ነው። አምቤ አማ ሲሞታ አራባረ ዶጉሩ ፈጎን ደምን ati amma geemii kana garuu barbaadde moo maali garaa hiraa? No. Maatisha no gift MVP nama masente kana le galatoma ani bawkiya dalaga debiya gaafa geemii garuu akka atti qophaa'ee dhufu hoomata akka gaafiin qabu saarade 11 am 11 am central time Supervisor kiyana dubbisi keessan bakka organize gona onda 11 am Saturday central time. Thank you very much. Maqaan gaxama masaniin haa ta'u tagaxaaxaamii gaxaamii miloon ነገር Tolchi maxxansi ani kana hin tolcha jettee jirtaati. Follow si gurera bakka supervisor kiyana. Ata follow yoo dhiibaan qaban Allahu maraashee kana usee. Lakin qabna hin beekan ammini maqaa waan jijjiiratee dhufeef malee qabna lakki imma yeetan xeewaatu ነው. Is a new name. Minyunnataቸው የላላ ነው አጥይኝ ጠበቅ ቢሎኒ በርባችስ ማክሻቸው በቃ ነገ